kanarra taa'amaa jiru waan argiteef. Gaafa immoo daa'imni ishee argee haadha keenyarraa wanta akkanaatiif ga'e. Maatii keenyarraa wanta akkanaatiif ga'e. Ana maaltu narra ga'aa jedha. Akkas jedha duubatti. Fedhii gaa'elatti seenuu kan qabu akkas jedha. Laa nuti akkas sol godhuu qabna malee. Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa jirtu nageenya rabbi jaalallee rabbi bakkuma isin jirtanitti isinii biyaa baay'ee ana obboleettiin keessan nagaa kun jira. Warroonni biyya keessa jirtanis akkasuma biyyoota alaa jirtanis amantaa kamiyyuu kan adda qoodee hin ilaalle musliimii kiristaana hundi keessan akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi koo bakkuma isin jirtanitti isinii biyaa baay'eetu. Siniin jechaatii guyyaa irraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jira. Viidiyoo kanarrattis waan inni qabadhee isiniif dhufe wannooma qeeqota adda addaa koomentiidhaanis akkasumas viidiyoo adda addaa hojjetamee gadi lakkifamaa jirudha. Nuti yommuu viidiyoo hojjennu wanta boruuf irraa barannu tokko hojjechuu qabna. Wanta boruuf arra bichaa miti viidiyoo waggaa gadi lakkisnu arra bichaa agarreera dabalu. Boru nu bichaa miti daa'imni keenya ni arga. Daa'imni daa'ima keenya ni arga. Kanaaf maal jechuun barbaade seetanii wanta tokko waggaa hojjennu waan bareedaa, wanna nama barsiisu, wanna boruuf nama fayyadu, waan arra bichaa osoo hin taane waan boru osoo hojjennee baay'ee dasna jedha. Baay'ee namatti tolaa jechuudha. Sababni isaatis beektanii yoo arra bichaa kan daawwatamu ta'e yoo nu faayidaa nuuf hin qabu waan boru daawwatamu tokko waan sanyiin boruuf dhufu tokko laalee irraa baratu tokko waan namni duubaan dhufaan jechuudha. Namni duubaan dhufaan osoo kan bilbila ta'u ta'e guutee keessa dalatamaa osoo kan gara adda addaa miimoorii ta'e nu jalaa bu'ee baduu danda'a. Waa tokko ta'uu danda'a. Kan kun immoo viidiyoon harki hojjetamee miidiyaa irratti gadi lakkifamee booddee umurii kan guutuu bakki inni dhaqu hin jiru. Maqaa qofa qabaadhatu. Maqaa sassarchitti godhattee erga baafattee booddee jala deemamee jalqaba aga dhumaa dirasii kan mul'atudha. Jalqaba aga dhumaa dirasii kan daawwatamudha. Yoo kana yoo waan gaarii hojjettee bira dabarte, yoo waan boruuf siif ta'u hojjettee bira dabarte, yoo waan sanyiin kee irraa baratu siif ta'u hojjettee bira dabarte baay'ee si fayyada. Baay'ee itti gammadda. Maaliif? Sanyii duuba dhufaa jiru barsiiste waan ta'eef, sanyii duuba dhufaa jiru daandii gaarii roofte waan ta'eef, yoo waan badaa ta'e boru nu qaanessa, daa'imni keenya nutti qaanaa, sanyiin keenya nutti qaanaa, nuti waggaa hojjennu tokko waan nama qaanessu tokko hojjechuu hin qabu. Fakkeenyaaf sinii fudhachuu hin danda'a yoo ta'e Oroo 44 jechuudha. Oroo tuubii 44 fudhachuu dandeenya. Viidiyoo namaa ilaalte viidiyoo ishee samoona darbe hojjettee yoo allaattan ta'e jechuudha. Maal jedha viidiyoo sun? Ijoolleen biraakidhaaf hojjetan ta'e wanti sun dhuguma ta'aa jira ta'e orootillee gaafii ta'e anattillee gaafiidha waasa waan hin beeku hin qabu jechuudha. Isheen garuu viidiyoo san laaltee jireenya keessa galuu na jibbisiisee gara fuulduraatti jireenya godhachuu na jibbisiisee jette Oroon jechuudha. Maal qooda kana ta'eef waan taamaa jiru san waan laalteef waan mucattii sanirra gahaa jiru waan laalteef waan caalturra gahaa jiru waan laalteef inni boru caalturra ga'u sun anarra sin ga'a inni boru taamaa jiru kun ana bira sin ga'a waan jettee mucayyoon kun yaaddeef mucattiin kun yaaddeef ani jireenyatti galuu na jibbisiisee jira jireenyatti galuu jibbee jira jette. Isaan birrii dafis gochuu danda'an piraankii ta'e jechuudha. Piraankiin immoo hojjetan jarri sun yeroo baay'ee piraankii hojjechaa turan. Garuu piraankis yommuu hojjetan wanta nama barsiisu wanta boruuf iftaan irraa barannu tokko osoo hojjetamee baay'ee namatti tola. Wanta boru daa'imni keenya boru yoo har'a nuti birriidha jennee waan adda addaa waan garaagaraa hojjechuu dandeenya. Boruuf iftaanitti gaafa daa'imni keenya laala gaafa daa'imni keenya viidiyoo keenya ilaalisan nu immoo nu qaanessa wanta nu qaanessu maaliif hojjenna wanta nu qaanessu maaliif goona wanna baduu miti wanna dallatamu miti. Kanaaf waan boruuf iftaanitti irraa barannu tokko waan boruuf iftaanitti itti gammanne tokko osoo hojjenne ana baay'ee natti tola. Kana bichaa miti wantoota immoo nama barsiisan jedhanii wantoota immoo nama fayyadan jedhanii
hojjetan baay'eetu jira. San immoo akka waan badaatti, akka waan nama safuu hin beeknetti kan fudhatamee haasa'amaa jiru immoo baay'eedha. Fakkeenyaaf namni hin beekne hin jirtanii hundi keessan hin beektan obsee fudhachuu dandeechan obsee Oromiyaa jechuudha. Ispoortii hojjetti. Ispoortii ishiin hojjechaa jirtu san keessatti maaltu ta'amaa jira? Maaltu haasa'amaa jira? Koomentii akkamitti barreeffamaa jira? Mee hundi keessan ilaalaa. Namni tokko kan ispoortii hojjetu, ispoortii hojjechuun qaama keenya nu jabeessa. Namni hundi ispoortii hojjechuuf dandeettii hin qabu. Meeqa keenyatu ispoortii hojjechuuf dandeettii qaba? Meeqa keenyatu immoo ispoortii hojjennaa dandeettii argachuuf immoo birrii baasee barataa jira? Nama baay'eedha kan birrii baasee ispoortii barataa jiru. Nama baay'eedha kan immoo fedhii ispoortii hojjechuu qabee hojjechuu dadhabe nama baay'eetu jira. Kunis maal ta'amaa jira? Namni ispoortii hojjetu tokko jechuudha. Namni ispoortii hojjetu tokko aadaa wallaaluu miti, safuu Oromoo wallaaluu miti, safuu Oromoo cabsuu miti. Wanti nuti beekuu qabnu tokko. Mucattiin kuni obsee Oromiyaa jechuudha. Maal inni isheen hojjette? Ispoortii hojjette. Surree uffattee hojjette. Paantii miti kan ishee uffatte. Yoo paantii uffattee hojjette eeyyee safuu Oromoo cabsitee jirti. Nu qaanessitee jirti. Qeeqa adda addaa barreessa fi jalatti gorsaa obseeti maa paantiidhaan hojjettaa? Maa qullaa kee hojjettaa jettanii barreessuu fi dandeessan. Garuu mucattiin kun surree muluu uffattee jirti. Bodii hundi keenya ittiin deemna. Namni kamuyyuu jechuudha. Kana bichaa miti. Ijoolleen baay'eedha kan safuu Oromoo balleesse qumxaa uffatanii karaa gubbaa deemaa jiran. Garuu mucattiin kun kan ispoortii hojjetu surree muluu uffattee hojjechaa jirti. Dhaggeeffadhaa asitti himaa. Surree muluu hojjetanii ispoortii hojjechuun wanta safuu Oromoo balleessu miti. Wanta nama qaanessuu miti. Mucattiin kun dandeettii har'a qabdi. Har'a ni hojjetti. Garuu boruuf iftaanitti ni dulloomti, ni dadhabdi. Daa'imas waan godhattee qabduuf gaafa sanoo hojjettee daa'ima ishii barsiisuu hin dandeechu. Hojjettee daa'ima ishiitti agarsiisuu hin dandeechu. Garuu maal gooti? Viidiyoo ishii kun eessa yoo hin naqu? Erguu iyyuu jalaa hin naqu. Gaafa sanoo viidiyoo ishii bantee fuuldura keessee daa'imni ishee maal godha? Viidiyoo ishee kana ilaalee ispoortii akka isheen hojjettutti hojjeta. Gaafa sanoo fayyadaman moo hin miidhaman? Fayyadaman hin miidhamne. Eeyyee osoo qullaa ishee ispoortii kana kan hojjettu ta'e daa'imni ishii sun laalee ni qaana haadha kana. Haadha kana laalee ni qaaneffata. Akkamitti haati keenya akkana hojjetti? Akkamitti haati keenya waan nama qaanessu kana hojjetti jechuun ni danda'a. Garuu waan nama qaanessu miti. Ispoortii hojjechuun ani jechuun akka mataa kootti akka isheen hojjettutti nan hojjechuu dadhabe. Ishiin dandeettii akkasii qabaattee ispoortii dandeettii akkasii hojjechuuf ishiitti ani baay'een ishee dinqisiifadha. Dhugaa dubbachuuf baay'een itti gammada. Maali? Nan dadhabe hojjechuun dadhabe. Amma ishiitii miti ruubi ishiin hojjenne guyyaa wayii viidiyoo ishee hordofee akka isheen hojjettutti nan hojjedha jedhee viidiyoo ishee banee ishee wajjin osoo nan deemaa jira. Garuu hojjechuu hin dandeenye. Amma hojjedhe sanitti, amma qaamni koo warraaqe sanitti guyyaa saniif hojjedhee bariisan garuu hojii madaamee hojjechuu hin dadhabe. Jismiin koo na dadhabe. Jismiin koo na mammadaadha. Ani ishee baay'een dinqisiifadha. Ani ishee baay'een ajaa'ibsiifadha. Garuu koomentii barreessuu bichaa osoo hin taane qeenni mucayyittii kanarratti gahu maatii ishee bira ga'aa jira. Maatiin isheetti ka'anii lolaanii jiru. Kuni wanta namni tokko irraa yaa baratu jedhamee hojjetame tokko nama qaanessa jedhamee hoggaa koomentiin adda addaa namaa barreessu mucattiin kun karoora ispoortii hojjechuu qabdi. Waan namni sanyiin kiyyarraa barata jettee hojjechuu dandeessi. Hojjechaa jirtis, barsiisaa jirtis. Garuu koomentii san immoo gaafa dubbistu, gaafa immoo waan akkasii agartu maaltu jira? Keessi ishii guduunfamaa jira. Dudduubbee deebi'aa jira. Gaafa kana hoo nuti yoo maal jenna?
maaltu nutti dhagaa? Laa wanta nama barsiisuu fi wanta nama hin barsiisne tokko adda baafannee beekuun dirqama kan keenyadha. Dursinee jechuudha. Kanaaf wanta nama qaanessu immoo osoo hojjechuu baannee wanta boruuf sanyiin keenya irraa baratu hojjennee wanna boruuf sanyiin keenya laaletoo nu qaaneffatu immoo osoo hojjechuu baannee ana baay'ee natti tola. Viidiyoo mucattii ishee dura dubbadhee bira darbe irratti Oro 44 maaliif qaaneffatte? Waan ishee waan badaa irratti argiteef, waan mucattii kanarra taa'amaa jiru waan argiteef. Gaafa immoo daa'imni ishee argee haadha keenyarraa wanta akkanaatiif ga'e, maatii keenyarraa wanta akkanaatiif ga'e, ana maaltu narra ga'aa jedha. Akkas jedha duubatti. Fedhii gaa'elatti seenuu kan qabu akkas jedha. Laa nuti akkas sal godhuu qabna, akkas sal godhuu qabna malee. Nuti duubatti jechuu hin qabnu. Akkas fuulduratti deemuu qabna malee. Akkas jennee duubatti deemuu qabna. Kanaaf nuti ijoolleen Oromoo dhugaa isiniin jedha. Wanta badii jiru tokko, wanta adda jennee qabnu tokko, eeyyee walaa gorfannu walaadeeffanna. Maaluu wal gorfanna maaluu waldeeffanna jechuu koo miti. Qeeqa adda addaa kaastan jedhee dubbachuun kan koo jechuudha. Waan kana wal gorfannee walaadeeffanna. Eeyyee walaadeeffanna. Kan nuti wal hin deeffanne eenyutu wal deeffata? Namni biraa namni nu gorsee nu deebisu hin jiru. Garuu wanta immoo gaarii ta'e tokko laa safuu Oromoo cabsitee safuu Oromoo balleessitee jedhamee wanta dubbatamu tokkos adda baafannee beekuu qabna. Waan cabsu baay'eetu jira. Kan safuu Oromoo cabsu baay'eetu jira. Kan safuu Oromoo balleessu baay'eetu jira. Garuu adda baasnee osoo beekne ana baay'ee natti tola. Namni kamiyyuu viidiyoo waggaa hojjetu wanta baruuf nama gammachiisu, wanta baruuf sanyiin keenya irraa baratu, wanta baruuf nullee itti gamman viidiyoo keenya akka irraa kanaa miti jedhee jira. Boru ni dadhabnaa, boru ni dulloomnaa. Waan irra hojjenne kana boru hojjechuu dhiisuu dandeenya. Garuu gaafa sana gaafa dadhabnee lafattamnee lafaa ka'uu dandeenya. Viidiyoo keenya fuunee ilaalla itti gammanna. Ana akkanaa tana ka'ee darbe jettee itti gammadda. Dhugaa isiniin jedha. Warroota yuutuubii hojjetan kana baay'ee tokkoon itti gammadaa. Kana bichaa miti. Namni yuutuubii hojjetu akkaataa yuutuubiitii fi maalummaa yuutuubii kan beeku immoo waan badaa fi gaariillee adda baafatee beekuu danda'a. Warroonni yuutuubiin hojjenne, warroonni addisiinii maalummaa yuutuubii wanta hojjetamu san hunda dhugaadha jedhee kan fudhatu baay'eetu jira. Gaafa sanoo maal jedhama? Amileen nama tokko baay'ee gadi caba. Ani hoggaanani har'a osoo hin taane duraan hoggaa yuutuubii dhaggeeffadhu nan hordofa ijoollee baay'ee nan laala. Hoggaa san wanna taa'amu san hunda dhugaadha jedhee fudhadhe. Dhugaa diraamaa hoggaa hojjetanii jechuudha. Diraamaa hoggaa hojjetanii diraamaan jedhamee beekama. Wanta ta'amaa jiru wanna nama biraatirraa ga'amaa jiru diraamaa godhamee hojjetama. Diraamaa osoo hin beeku garuu an diraamaa laalati nan boo'a. Diraamaa laalati maalan jedha? Diraamadha jedhamee beekamee jira. Garuu wantoonni biraa immoo wanti kun akkana ta'amaa, wanti kun akkas jedhamaa jedhamee hoggaa hojjetamu immoo dhugaa jedhee fudhadha. Wayyoo lammii keenya irra akkana ga'ee, wayyoo wanti akkana ta'ee, wayyoo mucattiin kun akkana taatee jedhee yeroo boo'u jira. Garuu birriidhaaf jedhamee giseen hojjetamu immoo ni mul'ata. Gaafa sanoo hoggaan irraa akkanatti ofitti gaddee boo'u kana umuriin koo hammam qannasa? Umurii keenya wal qannasiisaa jirra nuti. Wanta nama barsiisu tokko, wanta namarra ga'u tokko eeyyee hojjedhaa. Hayyeetuu fudhachuu dandeenya diraamaa isheen hojjetaa jirtu. Diraamaa wanta sanyii keenyarra ga'u, wanta ga'ee darbe, wanta ganaa dhufee ga'u, jalqaba akkamitti jalqabame, dhumni isaa maal ta'a? Eeyyee kun waan nama barsiisudha. Waan nama akkamiyyuu irra ga'aa jirudha. Warroonni viidiyoo kana dhaggeeffatanii viidiyoo kana laalan wanti kun wanti irra ga'ee jiraachuu danda'a. Gara fuulduraatti ta'u kan laali wanti ishee irra ga'ame kun narra hin ga'in illee kan jedhee ta'u irraa baratu ni jira. Garuu wanta fokkataa odoo hojjechuu baannee wanta boruuf nu qaanessu hojjechuu baannee baay'ee natti tola. Dhiifama viidiyoo isinitti dheeressaan jira. Hordoftoota koo kabajamtoota koo baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Akkasumas wantoota badii qabu tokko
wanta balleesse tokko yoo jiraate ergeen gara YouTube kanaatti dabalame gara YouTube kanaatti dhufe wanti balleesse wanti badii qabu tokko yoo jiraate comment jala naa kaa'uu hin dagatina. Maaliif akka irraa waldeeffannu akka irraa gara fuulduraatti waan irra deemu qabu tokko lakki daandii kanaa miti siifoo daandii kana gubbaa deemu. Lakki karaa kanaa miti siifoo karaa kana deemu jettanii akkana gorsitanii gara fuulduraatti na deebistan abdiin qaba. Kanaaf guyyaa har'a sagalee video sinitti dheeressan jira. Aga video biraatu deebinee walitti dhufnutti nagaannaa tura. Sinan kabajaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Kanaaf video kanammoo warroonni maatinaaf hin taane kottaa maatinaaf ta'a. Laayikii sheerii gochuun hin dagatina. Kabajaa fi jaalalaa sin gaafadha.